Maamishaan maqaan isaa guutuun eenyu? Shan eenyu eessatti dhalate kan jettuuf lammaffaa irratti gaaffii lammaffaa irra gaafatame maamishaa jaartii qabdaayii gaaffii itti aantu maamishaa barnoota barattee jirtaayii hanga ammaatti onlaayina kana gubbatti nama meeqa janajjantee gaaffii itti aantu maamishaa ati maaliif yuutuubii irra maaltu si fidee yuutuubiin siif maalii? Hello bilbileen taatabe wallee manan jirtu reedduu na gargaartanii na bira dhaabbattanii naaf jajjabeessitanii share like support chat akkasumatti mas barnoota waan adda addaatiin na bira dhaabbattanii na gargaartan hunda keessanuu parsantaa dhibbaa jechuudha. Parsantaa dhibbaa isin jaalladha. Iddoo isin galatoonfachuu barbaada. Ammallee akkasumatti na bira dhaabbachuun keessan ammallee itti haafafuu isin jedha. Namni guyyaa kana bira dhaabbate wallaahi inshaallah guyyaa addunyaa kanarratti ni milkaa'aa jechuudha. Kanaaf akkas isin jedha obboleeyyan kiyya kan qaalii kana jedhaniin kana waliin xumurree isin jedha. Okay, maamishaa artistoota Oromoo keessaa artistoota Oromoo dubartii keessaa ammatti eenyu fuudhuu barbaaddaa jetti? Min ayna xiyyaaqi nama gaaffii akkamitti bannaate? Artistoota Oromoo keessaa eenyu fuudhuu barbaaddaa? Artistoota Oromoo keessaa namni ani fuudhuu barbaadu hundinuu irra gurguddoodha boo. Hundinuu irra gurguddaa xiqqoon akka biyya artistoonni xiqqoon eenyu jireette eenyu dhiiroo Sabriinaa takka ta'ettaa no laata sani laata ta biraati artistii haaraa dhuftu I don't know gaaffii kana deebisee hin jiru hin dhabe gaaffii of deebisee hin agarree jirtu namni gaaffii kana gaafa san giruu bilaashii miti tarii namaan wajjin qaaqoo yookiin wajjin jala jiru dhaga'uu danda'a artistoota Oromoo keessaa inshaallah mee laallee sarchii goonee adda baasnee isinitti himna akkasumas sobuun hin barbaachisu sobee isinitti himuun hin barbaachisu waan ta'eef akkas isin jedha. Gaaffiin inni torbaffaan maamishaa mudannoo fi chaalenjiiwwan hanga ammaatti sooshaal miidiyaa kanarratti si mudateetan inni irraanfanne qabda? Eeyyeen qaba akka ajaa'ibatti mudannoon ani hin irraanfanne yookiin chaalenjii yuutuub kanarratti yookiin intarneeta kana gubbannaa mudate keessaa tokko mudannoo ilmi namaa jechuudha. Guyyaa irraan tanaa kana maamishaan gahuu isaatti amazing itti gammada. Maaliif itti gammada? Mudannoon ana mudattee ani intarneeta kana gubbatti guddaan isaa mudannoo maaliitii? Namoonni kun kamiyyuutu jechuudha namni hubannaa hin qabne keessattuu warra sooshaal miidiyaa kana irratti waa fayyadamuu yookiin waa nama fayyaduu hin beekne mudannoo saayikooloojii namaa dho'itu kan naan jedhan mucaan kun ni maraatee sammuun isaa garagaltee bakka fiiguuf deemaa carqii facaasee yeroo hundi intarneetaan addan bahu bakka yeroo hundi intarneetii jala ta'a bakka kanuma jedhanii namni kamiyyuu balaaleffannaa wayita kanarra kaayee kanatti bakka akkuma saayikooloojii irratti dhiibbaa guddaa uume. Isa kun anaaf mudannoo hin irraanfatamne jechuudha. Garuu har'a ammoo isaan namoota saniif barnoota hin irraanfatamne yookiin madda barnoota fakkeenya guddaa taa'ee argamee jira ta'ee argamuu ta'a jechuudha saniif. Maaliif namni kamiyyuu abdii yoo muruu baate waan kaayyeeffate san galmaan ni gaha exactly galmaan gahuu ni danda'a. Okay akkas isin jedha. Akkasitti mudannoon kiyya isa tokko kana. Mudannoon inni biraa gaafa YouTube kiyya monetization ta'e yeroo ta'utti verification identity guuttachuudhaaf passport yookiin ID international ta'e si gaafata.
ID international teessan fiddee itti guutuuf qabda yookiin ID qabaachuunis ID wayii qabaanis ID wayii qaba waan taateef ID kana fuudhee itti galcha jedhe kaampaanii warra Google kana abbaan barbaade shawwaduu hin danda'u. Ani garuu kaampaanicha ni shawwadaa jedhee yaadii dha. Maal godhee mastaakaa kiyya yeroon itti galchu yookiin ID kiyya yeroon itti galchu readable image footoon teessan sirriitti hin dubbifamtu jedha. Footoon teessan natti ibsin kazaa maal godhee ani mudannoo baay'ee jechuun ani keessa kiyyitti akka mudannoo qabadhe keessaa takka jechuudha. Kazaa yeroon itti deebisu ani fuudhee asumatti jechuudha PSR TV aappiiwwan adda addaa fayyadamuudhaan laayir footoo fayyadamuudhaan footoo editingii meekerii kana fayyadamuudhaan footoo mastaakaa sana akkuma jedhutti footoo sana irraa kaasee aappii adda addaatiin footoo biraatii jedhan biraa fidee irra kaayee just maxxaa akkuma dhugaa san godhee hojjedhe jechuudha. Kazaa fuudhee itti arge. This is a fake ID naan jedhe. Kanaaf qixaaxamuu qabdaa naan jedhe AdSense. Qixaaxamuu qabdaa. Maaliin qixaaxamuu qabdaa? Just yoo xiqqaate steppii sadaffaa irratti steppii takka bichaa carraa tokko bicha si hafee naan jedhe. Kazaa ani wanti guddaan waa hubachuu danda'udha. Hubadhee waan kana rifadhee akka malee rifadhe. Kazaa eessa haa fidu kana ID kana? Mee eessa dhaqee haa fidu? Paasapoortiin qabu Itoophiyaa keessa jira. Kazaa namoota wayii dabalee namoota waa beekan jedhanii yaadan namoota waa beekan jedhan dawwalee gaggaafadhe. Namoonni waa beekan kun baay'ee interneeta kana irratti baay'ee namatti qoosuu akkasumatti ammaas tarii hojiin biizii godhuu dandeessi. Namni keenya osoo silaa wal gargaaree baay'ee barbaachisaadha. Namoonni silaa wayii beekne nuti jennee yaadnu si gargaaruu dhiisanii sitti gammadu yeroo akkasiisan. Kazaa keessa kiyyatti anaaf chaalenjii guddaan inni irraanfanne isa kana lameen kana jechuudha. Chaalenjii guddaan inni irraanfanne kan biraatti akka illee ni jiru. Akka anaaf mudannootti isa kana kanumaan isin jedha mudannoon kiyya. Ammas kan biraa mudannoo biraa kan qabu keessaa tokko gaafa yuutuubii osoo waayifii hin qabnetti mudannoon inni irraanfanne kaardii faa fixuudhaan interneeta kaardii faa fixuudhaan deemee namoota irraa liqeeffadhee kaardii bilbiloota namaa keessaa liqii dabarfadhee paakeejii dadhee ittiin hojjechuun kun anaaf mudannoodha jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin har'a waayifii GB 4 qaba inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin kun hundi anaaf mudannoodha jechuudha. Mudannoon kun namoota dhufaa jiraniif barnoota akka ta'u abdii guddaa qaba jechuudha. Isin jira obboleeyyan kiyya qaqqaalii hundi keessanuu hanga ammaatti warra hojii turtan inshallah gaafiin kiyya hedduudha. Gaafiiwwan hedduu keessa gaafii amma takka salleetti godhee gaafiilee sila deebi'an namaaf barnoota ta'an yookiin hubannaa ta'an jedhee yaadu qabadhee isinii dhufee warri hanga ammaatti hojiin turtan kan iddoon jecha kiyya keessatti yookiin dubbii kiyya keessatti dubbiileen hanga ammaa dubbadhee keessatti yoon dogongore duuba deebi'uudhaan dhaggeeffachuudhaan sirriitti daajestii godhuudhaan deebii gaafii yaada kiyya hubachuudhaan yoon dogongora qabaadhe koomeetti jirannaa barreessaa. Akkasumatti ammaas qeeqa yoon qabaadhe koomeetti jirannaa barreessaa. Isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa. Warri na gargaaruu barbaaddan hanga ammaatti karri teenya bana gargaarsa yeroo jennu hubadhaa. Waan dandeessu maal laayikii yoo dandeessi, sabskiraaybii yoo dandeessi, sheerii yoo dandeessi, akkasumatti ammaas supparchaatii yoo dandeessi namoota biyya keessa jiran gargaaruu yookiin deeggaruu ni dandeessa. Isiniin jedha obboleeyyan kee qaqqaalee fi gaggaarii interview yookiin gaafiileen gaafatame tan dhuunfaa kiyya bifuma kanaan isin deebisa jedhee yaamana. Self introduction kana guutuu isaa daawwadha, irraa baradha.